Ashama hordoftoota reediyaadha. Kam nagaa keessanii nageenyi ko bakka jirtanitti isin agaa'u jecha har'a qophii bashannana ajaa'ibaa kanan harkaa isinii qaba. Qophii ajaa'ibaa kana hanga xumuraatti yoo hordoftan bashannana gaarii akka bashannantanii fi waan hedduu akka barattan waa'ee jaalalaa keessattuu akka baratan abdiin qaba. Gaafiif deebii gurguddattu adeemsifame hanga xumura qophii kanaatti nu hordofaan affeerra kenna nu hordofaa. Sabbarreena isini qabaa nama kumaaf dhibba ja'a ilaalaa jira. Borganama yeroodhaan akka jum'aa salaatanii deebitaniin onlaayinii irraan bayinaa jedhin isuma dhugaa sabbarreena waan takka umrii kee atis hin dhagayin hin argin manguddoo waggaa 150 ka Bangaaliin algaa qabsitee duubaan aachisu viidiyoon amma naa ergame amma fiduuf immootuu chaarjii qabu jawaanni kiyya. Esa intaroni wanu fidala idu beiti video nasri nabira jira video zara nabira jira video fatia nabira jira video abduse nabira jira dem walla ina kono kakati aye to kana Bangaali du bari tugur Bangaali yo kana mo ide mo kana alga qabsise amare mi tarana erga ni beita isuma duga. Oh my god, wan kana mudlisu dem tammo doctor sobi ma nama satri uhil kamne dullacha galgala amritin ibadah Rabbi diise daiman arrabsa hire yolle meeqatti qabee kun Bangaali maal tunoo yolle xiqqoolee wanna itti fayyadame dullattiin tun hire ufii nyaatte ta uboleewwan ufii nyaatte ta haadha ufii nyaatte ta akaakilee ufii nyaataa jirti rizqii itti qabde yolle meeqa kophaa bulaa jira akkatti addi Bangaali sanuu duubanii ber duubani ushaa istaayilii faranjii ka ijoolleen zamanaan beeyne kana kanaaf warra yaa doktora dubbii akkamii nutti himtan. Sabraayil isini qabani akka jum'aa salaatanii deebitanii sa'aatii 2 matarratti sa'a 8 akka biyya keenyaa sa'a 8tti onlaayinii warri daataan qabnellee guuttadha walii bilbila walitti himaa doktorri kun akka takkiinaa jedhi. Kuno dhageessan nama kuma tokkoof dhibba torba si dhageeffataa jira doktorri akkana jedha. Hayyoo doktor sagantaa kanarraa asmaa isin hirmaachifna waan qabdan boru namoonni kun kuno yeroo salaata boodaana hordofaa nama kuma tokkoof dhibba 8 si dhageeffataa jira. Doktor Asliin akkas jedhanii kun doktora keessanii doktora shamarranii shamarran baay'een akka isin jaalatanii fi akka yeroo waa dhukkubanillee tola yaaltan akkanuma dubbatan doktora keenya doktor Asliin sagantaa kanarraa isin hirmaachisuuf jaalalli isin qabee beekaa yaa doktora silaa jaalalli hin qabaa? Jalalli amma kono ergatera naqabe waggaa 25 walakkaa gaheera. Oh my god, nama sabboontu arsii jettu daddabi wucii. Inna waggaa meeqa gaheera? Ani fete waggaa agasii geenye jirra? Ergati jalalli sirraa naqabe waxxaree naqabe kaatinaan beekini walitti akkuma ergatera kuno ardi halkan kun waggaa 25 fi halkan keessa sa'aatii 6 motor wajji. Okay, kanaafuu amma okay zara tan fuudhuuf teessamoo akkam yaa doktor? Anamma sira zara osoo fuudhee natti tolaa garuu rakkoon kiyya ka jiru biyya baqaatii gabbarri shamarran kennaa widdiidha. Fufungee gugurraattiin tunuun 200 galtee 500 galtee jirti. Kaaka keetii kun mileen wanuusii ta'aa amma akkatti humnan qabu ijaaramti ta'e guyyamarraa akka dhibee mogolee natti deemaa jirti. Mee atummaan mara dhayi mee akka mukiyya daawada daarichoo nafse. Kaalas bakka kiyya homaa rakkoon qabu erganii jaalatti yaa doktora aniif hin qamalee walitti waan qabnu walitti buufnee nu uyyuu maaliif ati waan doktora taateef ati akka mallaqa tokkoyyuu hin baafne nu mallaqa baafnee walitti sifuuna ati waan tokko yaadin nu qabda waan dhabde hin qabdu shamarran baay'een si jaalatan shamarran Oromoo kanaafuu walumatti buufnee nu uyyuu yaa doktor sifuuna waan tokko hin yaadin isin jedha achi biraa nama biraarraa jaalalli isin qabee beekaa doktor siif qamal irraa na qaban halkanii guyyaa halkanillee guyyaallee isin qabaa halkan sirraa na qabaa guyyaa qamal irraa na qaba gaafa guyyaa qamal irraa na qabe halkan sirraa na qaba gaafa sirraa mootu halkan na qabe guyyaa qamal irraa na qaba isinuma lamaantu tara natti ta'a. Wayyo miidhamaa jirta eenyumti akkanatti gurraachesu godhayyuu jaalaluma kiyyaaf ta'a. Natti furu ka qamalee natti jabeetta yoo ka qamalee natti furu keettuu natti jabeetta jidduma kana lamaanitti akka lafee oyitee itti rakkadhee hafe.
yaa miskiina nuti kana akkanatti ati dararamu kana waa beekna sila beekne qaatama yaalaa si geessine baay'ee garaa nama yaada kanaafuu doktor Jaalallee hogganama abokkam nama godhamee daawwattoota nama 2,000 beeksise asi un doktor alle waa'ee jaalalaa kanallee baay'ee nama barsiisuu turtani asli koo jedhaarti kun shamarran ilmsa galee kan kee dhageesse ka duraan si jaalatan jaalalli amma doktoroota yoo qabu jaalalli waan beeytun bidee hunda yoo haasawtus yoo dubbattus hamtuttis badduttis namuma jaalatu san maqaa dhootaa nama fakkeenyaaf yoo hubatte gidee laayivii seenullee gidee hunda qamale zaara osoma jedhu ba'a ganda biraa mootuu jaalalli yoo qabu quraana qabsisee boochisaa akkuma naannootti wal adda jaalalli kan gaasan baanu amma jaalalli naannoo kennaa jaalalli naannoo kennaa yoo si qabe nama jaalatu san waan gaarillee isuma haasofta waan badallee goonnillee isuma sitti fakkaata badallee waan hunda keessattuu nama jaalatu san fidda naannoo kennatti naannoo biraatitti immoo naannoo warra sanyii mootii kanatti yoo si jaalatan quraana qabatanii booyanii yoo si argatan ilmoo sirratti gatanii badanii akkasitti wal addaa jechuudha. Okay. Akka naannoo kennatti amma doktoroonni nama jaalatan san gizee hamtullee gizee gaarillee bakka yoo nama jabaa fakkeenya fudhata illee nama jaalatan san yoo akka gootatitti fudhata illee waa hunda keessa nama jaalatan san fakkeenya fudhatan bakka afaanitti dhufa waan onnee irra jiru. Doktora yaada bareedaa nu kennite. Mallattoo jaalalaa isa guddaadha jechuudha. Nama jaalatu tokko waa hunda keessatti maqaan isaatti dhufnaan mallattoo jaalalaati jaalalli sun woxxareessi qaba jechuudha bakka. Oh my god. Amma isin akkasi woxxaree laalee kun hoggayyuu zaara qamalee ittanii isin woxxaree jira doktor. Waggaa 25 halkan keessaa sa'aatii 6 jedha oduu isin lama irra na woxxare. Wayyo sariki haamidame. Hayya doktora. Shamarran akkamii jaalattan jechuuf silaa nu jaalattan. Shamarran akkamii jaalattan shamarran nuti tama oromummaa ofiitiin boontu sabboontuu tana diddiimtuu tana malee hin jaalannu kunoo diddiimtuu ta'a osoo lippistikiin dibanne hidhiin isii qaysirii fakkaatu tana akka waan dhiibbatti fakkaatu tana. Okay, shamarran akkanaa jaalan. Bulloo akka keetii akka qamalee akka uumamaan kana fakkaatu kana jaalanna nuti. Ayya doktor shamarran akkanaa jaallattanii jechuudha. Silaayyuu furdoo jaallattamu qalloo jaallattan jechuuf zaaraan baay'ee qalloodha waan qallise hin beeknu. Isin doktoraa erga nama jaallattan taatanii zaaraa mi'oonta kana nyaadhu furdadhu. Gana qalloodha kunoo haati mana teessan yaa doktor. Lakki shamarri barqal'oo matanaa yoo tajaalalaa taatu furdaan laphee si buusa gizee o'aa ofitti sin kaleessu. Ammatteera ta'u yoo sirra ciise duuda si kutaa. Duudhi isaa mudhii si kutaa qal'oo tana hammatteetuma garaa jala kaattee ofeete ol fuutee mana keessa deemta yoo ofeete ol fuutee ofirra keessa akka feete goota waan taateef kanaaf qal'inni moodeelistii waan jedhamu tokko jira kun maashina qal'inni kun. Kanaafuu bakka haati manaa teessan ta lammaffaa adda zaaraan qal'inuma kanatti taateessuu jettanii. Tuun illee homaan jettu majaartii xiqqoo taateef xiqqoo sirra furdoo fakkaatti malee. Qal'oo furdoon jedhamtu qamallee jiddu galeetti yeroo qorraa qamalee bira bulaa yeroo asi bira bula waan ta'eef. Ayye doktora nuti aniif qabaleen si qabaachuu keenya baay'ee gammannee jirra jaalala keessan gara xumuraa irratti akkamitti akka si jaallannu shamarran baay'ee waan isaan si jaalataniif nama hedduutu isin jaalata doktor. Kanaaf shamarranuma waliin jaalala isinii qabnu isinitti himna isin waan xumuraa waan nama himtan qabdanii daawwattoota keessaniif. Mucaa mana dawwalte kun bilook taata xumura irra natti hin dawwalin isimee waan namatu si gubbaa namni natti hin dawwalin sammuu keessan wanni godhame nama natti dawwale hin affeeru kaanitti dawwale malee doktor mee namoota isin jaallatuuf shamarran baay'een isin jaallatti hin dhageessanii yaa doktor shamarran baay'ee isin jaallatti isin nu lamaan jaallattanii. Okay, shamarran baay'een isin jaallatti mee maal jettanii gammachiiftan nama 2,300 isin daawwachuutti jira shamarran baay'een akka doktoraa Siliinuu fida namni kun doktoraa nama taphachiisaa nama gammachiisaa dhabuu hin feenuu jedhan. Shamarran Oromoo kootii hundinuu jaartii kootii. Yaa Rabbi amma duran nama lama qaba ammumayyuu hundumtuu jaartii kootidha. Hundinuu jaartii kootii ani keessanii doktora jaalalaati naa jedhi.
Sidagaa jiranii ammaal siin jedhaan shamarra hundumtuu yoo jaartii kan keetaan doktor nama aarsitanii hayyee hundumtuu jaartii keessan waan asirratti isaanii xumurarra dhaamsa yoo qabaatan dhaamaafi. Xumurarratti wanni dhaamu yoo jiraate yaa shamarran kennaa dullatti waggaa 150 san jala fakkeenya fudhattanii akka baangaaliin duuban isinitti hin guurree durriyyee yoo isinii bilbilte akka qubaara kan ofitti hin kenne ummanni maraateera akka carraa viidiyoon keessan doktora bira yoo ga'e doktor isin saaxiraa of eegaa rabbi isinaa eegu kanama eegu rabbumaa viidiyoon akka durriyyeen akka viidiyoo isinii bilbilteetiniin viidiyoo isinirraa waraabne akka carraa yoo doktora bira ga'an doktor isin saxxaruu isin saaxilee alaa isin galchaa jedhiin. Doktorri maraatee jira doktorri seeraan haasawuun beekanii waan doktora ta'eef nama fayyaa nama. Gorsa booda doktoraan viidiyoon kiyya ga'ettee maraatee hooqarraa udarburraa mala fayyala itti maa jira amma gurguddatti. Doktorri waan mara yaada nama geessummaan safuullee yoo dubbate hin aari namantu na dhibeen akka dubbataa jiru isaa. Hayyee doktora dhaamsa xumuraa dhaamaa fi mee gammachiisaa uummata biraa kutaa carraa nama biraa itti aansinaa. Asliin. Doktor. Xumurarratti haadha mana teessan Zaaraa fi addi Zaaraa fi addi Qamalee akka itti jaalatta uummata beeksisaa deemaa nurraa mee waan babbaddoo afaanii isin ba'aa jirra. Xumurarratti kun jaalala isinii qabu fatillee kaleessa natti kaatee qabalalleen keessan takkaa fuula natti gurii waggaa 150 wajjin jirra haati ilmaan 10 diqaalti shirayi kinaan jettee anaa takkaa nama arrabsu malee dhiifama nama gaafachuun beeyne sodaa keessaniif kabajaa keessaniif jaalala isinii qabuuf shamarran arsii guutuu xiqqaa guddaa warra natti mufate dhiifama gaafanneere qabat. Doktora si qabaachuun keenya eenyuun biloo gochuu barbaade maalii boqqojjii ka jettu boqqojjii si haa baddu daddabi. Inna doktora sababa keenyaaf dhiifama gaafattan jechuun galatooma doktora nutis kanaaf nama baay'ee dhiifne nama hundi keessaa isin jabeeffataa jirra. Gurraacha dheeraa yaa doktora nu jiraadha. Waan dhaamattan xumurarra qabadanii. Xumurarratti yoo dhugumaan arsoomni qorsoomaan san jiraate rabbiin bakka doktor Asliin jiru kana siif Qamaleef Zaaraa Kaayiroo haa fiduu. Dhugaan arsoomni qorsooma yoo taate manguddoon arsii ijoollee tana lamaan kun waggaa 25 jaalattee jaalala jiraatiin adabamaa jira. Kaayiroo naa fidaa jedheetiniin uummata Oromoo bal'aa fi gosa isin keessaa dhalattan ilmaan si koomandootitti dhaamataa jira kana osoo hin du'in. Gaafiin siyyaan uummanni si koomandoo maaliif jiru malamaan tani gabbaree sitti fuusisuudha. Ana tanatu na aarsutti jira amma jiddumaa nuti na yaadadhe. Namni isin jaalattan isin doktoraan nama miliyoonaan lakkaa'amu. Namuma gubbaan na dawwalu natti dawwadina. Bilook taata namni mana dawwalaa jirtu kun walirraan hin dawwalamu ka haasawaa jiru nama carraa kee eeggadhu. Doktor maal jettan osoo isinitti haasa'u kun doktor gubbaan na dawwalanii na aarsan. Uummanni si koomandoo jara lamaan tana. Yaa anaafis hin gargar baasuuf. Dhaggeeffadha doktor okay maaliif Zaaraaf Qamalee gabbaranii isinitti fuusisuu dhaban akkam dubbiin kun naan galle. Gabbara keessan kanatu wanuusin kun miliyoona isaa yoo akka giddibii abbaa isanitti gabaree mataa irra deemanii birii 500 irraa guuran malee hin dandeessisu bar waan gosa sakkitti namatti fuudhuu dandeettu miisin lama yoo Itoophiyaa guutuurraa 500 fuudhanii gabaree beela bulchan malee. Okay, bakka maal goona furmaata buusuuf ani fi ishee mari'anneetuma isinuma surprise gochuu qabna waan tokko nu jalaa yaadina gammadaa jiraadha isin nama uummata tajaajilaa jiru waan tokko dhiphatina yaa doktora keenya. Doktora waan xumuraame waan nu hima waan nu gammachiisoo irra nu buusaa kutaa. Waan xumuraa kunoo sagalma jaarsa keetii dhaga'uu kana sagalee jaarsa keetii caalaa waan itti gammachiisu maal. Sagalee isaan hoggayyuu dhaggeeffataa oolan mi'a doktor uummata jedhaa jira bara anaa miti shamarran taamuun kun shamarran isin jaallattu erga isin dhuftaniiti laayikii doktora jabeeffatanii doktoroonni yeroo kana qaalootti 27 barate jabeeffataa dhukkubni koronaa kunillee gajjabaate akkuma waada walii galle inni tokko kaasteessaa sinatti dawwaltu bilook taata
nama بدولتان أنا سنين هفر ونما تدولي ملء بس دولي أوكي دكتور ديم توان نعم تنتمرار نما ندولت سنين هفر ها أمانة كانوا دابي فينين ليبي رابي كنت سيء غيرهم أوكي يا دكتور خير أمني تنقول زيادة أوكي دكتورة ديم على فاهم تسرت تشوفي دكتور ريني بريدا وسجد أجرم إسن دي بسام نموت نتي دولتن إسنين نفرو دكتور أصليهم بريدا يا هذا مناكو زارا مالني أتاوسو مجروا سمعنا جلا دبر سنين وانت أنا سنين آمو نموت ندولتن إنيو ستاي إنيو نمهرية كان يستاي نما نبين استاي سنة سبب دولتني فينتني تاتا جالا سنحف سجد إيه أبو ميكا دولت شنتمين دولا أكمل داس لينجان سيد تدور انجلو اوكي دي فما تلي جارس لما فات جالا لي سكابي بيكا جالا اللي أكمل سنة أنا قاعد تجيرو زاريتو أي جالا أبالا تانا حنجازو أصلي سلام مرمان أنا أخذ أكمل دقيقة شيء سكده كذا نيو تي في ليدان كنو سلقي فتاجرا عرب سيرتي دكتورة أقارو تسايا أصلي أدوران سنجرو أتكمل تودو جاتي كابدو أكمل تنقو بانزا أصلي جارسا كيني خدراتي أتي كماي رانو في الترقا قرقا ديبو أنما دكتورة أصلي دكتورة أنا خدراتي أكمل أصلي خدراتي دن أوكي أصلي خدراتي أصلي أنا شنف يا موي دوي قام موي إنسان في جاتي يقعد وخنا شيء مني سكبتو لبنتخن Oh my god ragi dubu annama doctor asli to kwana makufu gay nama isan to kwani jalla soto ma ise hundum tu tartiban quality kesan qabatani nut herum tan nama lama njira doctor ragi dubu e doctor takana murmusa ramure sila allati kana ka wanu mani limu san ramure qurban ne rayo mo maramur telle kerama ha fendema hayya jalla li sikabe be ka doctor jala وصلنا نجرو قاسلي نروح بافو جتور تيراسو جاتيرا فود أمسينا رفود أيه سونس كذي ده ما نكون نو دكتور أسلين ما كان سالنا الكابل جار سولين تي لما ولر دفته والكبده والتمار أجي فدو أتيكا جال اللي أكسيتي أسلين دكتورات كيسا جال اللي كن يتسوي من اللي ركوب ستي كمان يعلنا مجلسود أترى جاي تما دكتور أسلين تكون نيسان نمني جراتون دندنيو دكتور أسلين كون نيسان دكتور اللي نما ونيتي نما باي جلت أمنو نما لما نجر دكتور أصلي هذا من هذا مكابني نرتلي وسيفونا وماركو إنكم هدوك يا رودي بنجر توكانا نو أصلي ما في لنجر جالا لي سكابي بيها غافي كو بسكنتين وسكنتين بشنناتي جالا لي سكابي بيها أكم سكور يا رجل كباتي سكابي أنا كابي سني يا تنا دوّي ريبنا دوّي نما وجلي تاونا دوّي كوبانا باسخا يعني جال الله ما دا وفيران أركم بجاسا جيسينس بيسم باسو نمرة كوباسي باسا جيم يادم أنا نياتو ساركي أوكي نمرة سكابي سونا كم تيجي غافان درو جالتي أدون سيفوني غافان درو جالتي سرانا كم دسنا كمين ترم بيتو هاي باي غرانا منيات هاي دبرتي كالو جالتا مفردو جالتا يجتو فنزاران جالتا لا جرت قالوا مياتي أما قالوا تأفي متى دبرتي فرد قالوا أكا كلامه ولها روريسا سيها متى تولادونغو أفان كيسا سنجا ورشتن ويو دكتور الراوي لسا هاروم ندو فيكونا أسمع أنا بطو كم قونا مي هارو تاتي هندا هو كم قونا سنجا هرقي تاتي قبسي كلا بنجيسو ياستي قاية قوات كيشا سويته كيشينجي بيورما بيقوده ونسي بشانة ما تدلا ففرطو دا يا ربي دوريانكم باي دوري دوريانكم باي دوريان لما فارو فيكم قونا يا ربي نقبوس والله لا قالوا ميشاتي انا عرب ايو حبب سيتيفو بشانيه انما باي سلاجي فتاجرا بليز تاسنا ني غدانو لاجي فتاجرا بس كوتي بركا كلوجي جتي بوكيس كاجرا بشانو كاجرا يوجي دي زدنا مبشان
Gurbaan kun durriyeera laalina. Okay, waan bira. Inni deebi'ee dawwaltu kun maqaa kee asirra si waamee si arrabsa. Namni na dawwaltee maqaa kee asirra waamee si arrabsa. Garuu hamilee sitti hin godhu bilook si godha. Doktor Caala. yaa rabbi jaarsi tokko bahee kan lammaffaa lilsini kunillee jaartii hayyee doktor Caala xumura irratti mee daawwattoota Zara Entertainment shamarran baay'ee dhiirri baay'een si daawwataa jiranii dhaamsa jaalalaa keessaa waan dhaamtuuf dabarsi shamarran arrabsa amara gaasani shamarran takkalleen akka Caalatti hin dawwalle Caalaan jaarsa Zaraati akka okay jaartii Caalaati akka Caalaa akka Zaraatti hin dawwalle warri dhiiraatis warri khashalabboota akka doktor Asli doktor Antokin doktorini namni doktora tuqe kun doktora Ashlabbicha kana akkasitti dhaamsa biyya kanuma ka warri Zaraa kadeeltan arraagura nadhoo gabbattuu daaladha nadhoo qalloo dhiisa okay doktor Caala sagantaa kana gara xumuraa irratti sin haffeerra oh weellisaa keenya jaalatamaaf kabajama doktora weellisaa walii wallaalee kun weellisa jedha kun weellisaa keenya Caala sagantaa kana gara xumuraa irra isin haffeerra itti aanaa doktor Asliidha amma sirba tokko inni asirraa sirba tokko si jeetiin baaqa okay no jedha hayyo weellisaa jedha ati tabaasaati ajaa'ibaa qabda hiriyoota kiyyaani walafa anna fidda jalalumateetu iteerra booda kami harkisi rukutaa harka tokkoon intini qabee jira hayya doktora xumurame weellisaaf doktora walaale okay sirba dhumarra nu haffeertanii nagahan tura sagantaatti aanu shamarran takka haffeerraa shamarran sun namoota dawwaltan akkasiin haffeerra hin beektanii nama dawwalu nama anitti dawwalee malee riidiyoo haffeeramu ka barbaaddu ta'e laayikii wayna ergi Zaaraa Sanyii Oromoo irratti feesbuuka kiyyaan namoota an haffeeru amma maaliif jenna namoota na dawwala waan jiraniif eenyudha namni biraa isheen shamaraa wayii mucayyoo shamaraa takkatu na haffeer jechuu turte amma sagaleen keenya jirtu minuutii jaalakkaa'ee jira kudhan gahee nan sirra cufamaa dubba dhiyoo na dhageeffachaa jiraatti kudha jagai kudha torba kudha saddeet si'a lama sii dawwalee bilbilli kee akkas ta'ee amma booda nan gaafatini hayya sagantaatti aanu eenyu Caaltuyyee intala smaartii takka Caaltu hello waya zani akkam fayyaa keeti ko dhageet baqa sagalee kan keessirrees akka live irra sagaleen kee dhagamaa haruun beeytaami namni WhatsApp kee irraan bilbiltu dhumte 49 moomaali taragaagee obboleessaa yookiin obboleettiin Caal amma dhagamu wayye amma dhagamara yaa dhagamaa jira sagantaa irra turre nu hordofuu turte jaalalli si qabee beekaa sagantaa bareedaadha garuu waan safuu muraama waan barbaadaa nanda garuu bakka kanatti amma akkan salfanne waan feete haasawi yaada dabarfadhu jaalalli si qabee beekaa lukkeen irraa kaasina qabe malee zachi na godhe gaafa jalqaba si qabee akkam si godhe oh lafti na maree bilbila hojii na barbaachisu irriin ni dadide masti maree okay nama jaallate argadheera dubbiseera garuu sammuu gowwaa gootee si meeqa walirra dawwalta namni mana dawwalaa jirtu kun daddabi natti hin dawwalina namni dawwalta nan bilbila sinirraan kaasu kaan itti dawwale malee kachaatti kaa'e qofa namni nirraa kaasu Caaltuyyee narratti dawwalanii na baasuu turanii deebi'ee jira na fakkaate namni na dawwaltaan isin affeeru osoo dhibba dawwalte okay Caaltuyyee nama irraa si qabisa argatti moo dhabde dhiirota illee haffeerra masalan nama
Baka nama san argadee dubbisee achuma yoo itti dhiyaadhee jiru ammoo deebitee ammoo koomuntii kenneefi beektaa lubbuu koo liyyuu naam jedhee koomuntii kennaani. Facebook irra jaalatte jechuudha. Yaa Facebook irra jaalattee bakka akkasii mucaa sanii wal ga'ee dubbisee inni footoo postii godhee naqee haadhu yelee liyyuu naam jedhee kenneefi jenna mara baay'ee jettee abbaa manaa himaasaa koomuntii kennitanaa jette. Haadha manaa qaba jechuun hin dhabdee gabaabumatti. Hin dhabee gabaabumatti dhabee jechuun bakka carraa kooti. Baay'ee garaa nama nyaata. Kan nama san irra akka ati jaallattu si ta'u rabbi si haa fidu. Hayyee caaltuu dhiira akkamii jaallatta? Dhiira akkamii jaallatta? Dhiirri an jaalladhu baay'ee sana dhagaa warri nan daawwaltanillee warri miseenjeri kiyyaa haayiraan jettanillee yoo akka fedha kiyyaa kanan ta'an nan dubbisina. Inna dhiirti an jaalladhu dhiira qaaraa jechuudha. Mudhii ol dheeraa bakka daratii badha jechuudha. Araadaa istaayilii qabu waan akkasii. Mudhii ol dheeraa yoo jettu akka mudhii gadi gabaabatu jira namni yoo dheerate. Asuma keessa dhiirota. Nama gabaabaa dhiira gabaabaa jaalladhu. Dhiiruma gabaabaa garaa isaatiif lutti isaa wal bira jiru hin jaalladhu. Kanaafuu dhiira dheeraa jaalladhaa jette. Okay, caaltuu dhiira furdaa jaallattamoo ati xiqqoo qaamni kan kee furdus miti jiddu galeessaa anarra jirta gabaabumatti nama baay'ee qal'oodha. Dhiirri baratee hin jirre baay'ee manuu rakkisaa jira. Okay, caaltuu dhiira furdaa jaallattamoo dhiira qal'aa jaallatta? No, dhiira furdaa erga isaan barbaadu abbaan keessattuu dhiirri borcii qabdu. Oh my god. Oh my god, bakka dhiira furdaa hin. Maasitu shaawari geessaa inni nu deemee dhiqataa yoo fuure wayii dhiirri furdaan immoo si dhaggeeffataa jiraate tasariifatee kufa. Akkuma tasaa tasii hojii maallee talaafee jiran bakka fuula irra garagara maala bu'uura. Dhiira furdaaf garaa nama nyaata. Yoo tasa namni furdaan nu dhaggeeffataa jiraate amma as hirrifatee gara duubaa achi kufa. Hamila mittu godhu dhiira furdoo hirrifachiise. Okay, caaltuu gaafii xumuraa kun gaafii xumuraati. Nama mallaqa dhiira mallaqa qabu jaallatamoo dhiira jaalala qabu. Isheen dhuftee asitti waaziin uggootu ijoollee amantii sababattanii bilooksi godhee jira waan biraa daawwadhu deemii kun bakka amma wannaa miti mana amantii miti. Dhiira jaalala qabu feetaa? Dhiira jaalala qabu naffe'aa osoo qabeenyi illee jiraate baay'ee bareeda waan dhiira jaalala qabu. Shamarran affeera hunda keessaa situ waan addaa hundumtuu shamarran dura haasawan hundumtuu mallaqaan barbaannu jedhanii situ waa'ee mallaqaa dubbate mallaqas okay. Xumura irratti okay. Okay, caali amma nama jaallattu qabdaa yoo nama jaallattu qabaatte jira. Okay, caaltuu amma nama jaallattu qabdaa jaalala inni amma natti dawwale dhiira moo dhalaadha? Maqaa kee yeroo si arge bilooksi godha nama hiriyoota kootillee yoo taate namni mana dawwalaa jirtu booda rabbahee maqaa keessanii arge namoota sana dawwaltan isin haffeeru waadaan keenya waadaadha. Caaltuu nama jaallattuu qabaatte mee akkamitti akka isa jaallattu gaafii gammachiismee daqiiqaa takka lama see kenne. Nama wayii baay'ee lubbuu kiyyarra jaalladha. Akkatti isa jaallattu mee ibsiifaa gammadee rafu. Yoo sagalee isaan dhageenye yoo suuraa isaan dhageenye rafuu hin danda'u. Kanaaf namni koomentii kunniin jechuudha maqaa isaa himoo naan jedha hin hima maqaa isaa yoo himnaan jedha. Aara hin himini fudhatti kun shamarran Dr. Asli nama miliyoonaan harkaa fudhataa jiran. Kanaaf jecha ati jaalallee kan keessarra maqaa hin waamin lafti halkanii shamarran maraatti jirti. Bangaat shurama maqaa kawaamina wayya. Iwaamin akka waamin akkana jettee. Maalo waamu. Lekki fudhatanii. Maalo naadhis waan takka yaadin bakka. Waam okay hin dhageenya maaltu na dhibe. Yoo fudhatan garuu mana zaaraa dhaqee achi xabbasan hin jedhin booda taaziyaan taa'e waame maqaa isaa hin dhageenya. Akka bishaanii dheedhu. Kan akka aannanii. Barida ko malan si godha bada chaartiye Oh my god, gurba amma si jaaladha jedhee bayana bira kutte san si jaaladha.
ويني رفيز يا جالا أتمرن صوب ديلت كبرا في داب نجان تراني اللي روي في داب ساعة أبدي شاء أسرت هم مسنجر زارا سنيورو موتي هاي نانجر أتوقع أجلت الصوت وأجلت من أجاني الصوت أجلت شو بيها جورا نعم ما كسيت ماله واني براني جرتو خوفو فانا مرتي سجود سر أو فجود أوكي إيش أجلت سنة رجعتيرتا إيش يالله غنى إيشين سنو ما دبمته ديم نو أبسط غاي ماله غنى أبسط ما تكيرا اوكي غافي كان ولا رجعران ساعتين ديمي جرانا مهدو فيروان بربانو شمرا كمي جالة تققب عبسينوهم قالوا جالة مفردو دا شمرن اللي جالت بشمرن كقالوا شمرن فيسبوك مبين شمرن تيك توك سمتا لولو مبين سنفارن جالت إني كوني موكم أداتي تدبينا موتا دبيكيسا تاتي توك ممالي تناف تزاني فيدم توك بين سنفارن جالت كونك أداتي تدبي اوكي تا فيسبوك هم كنافون اوكي عبيتي في اركا كيسا تسيود اما بربادة يجو ربي تأكسي سيها باسو تام بودة دلتوي ربي سياسو توك توك ما توك توك عبي سمغاني سا توك توكي دا توك توك ما توك توك يتين نانين بيكو عبي تيك توك ينين تيك توك اوكي تيك توك عبي سمغاكي يا نموتا تفايدما إنها تاعش كيسا مثلا لولو نغونا يتي تعرفين سادة قبل ممالين نغالي يوكس يتو اوكي لا تو مدان لولو ورتي سربا ويردو فيتي سربا معنا إسان بي نفا جرامي خيرت ويو أتين دوم كنا موتا فيري أداتي تنتلو في أكونو إلى يوتا سجرات نمني توك توكي كيسا متا لولو نغوني سيها وانتني قوتو توك توكي بوتا كتاكي مغاشاني بيكو يابي سنين كابو تيك توكي نبيت والله أنا مفيدة نمو تقول مكاكو تنفيدة مجولين همو ترتاني نكابو فولو ما بلبلا يا رايو هنكابو بلوكس بقول انستغرام فيدمو تري وقاتو كدر اما وابي ان فيدمو ابو تمراسا انقبو تنستوك ما توك توك سنجتنيتي واوي فيديو غغبابا فيدات ست ولدر بتنسى هاي ايش اكاسي سنجالتا جچودا هذا من فردو جالت مقلو جالت ايش اكاسي سنجالتا فردو جالت مقلو جالت هذا من فردو جالت قالو جالت قالو جالت هذا من تتبع قالو جتي اوكي وانا سرتها فيران تيف قالتومي سجنتا كينيا هردو في يرو برا اما ساعتين دربا جران تيف نموت هدو بالبلن تكتقربونا ديمنا اي جراحن وصلوا بطغان ركبي توك توكي كيسا متا لولولينغوني عبدي سيافيرا اوبسينا ايجي لولول مو لولول ركن سريرات عبدو يجرام كونكتين جدا مجا سمارتي توكو فيدي سلام جانكو اسنكو بالجيز اوكي تراي سافوني هم ناني تركي سانتنا دا اينيو كنينا نما دولو سونتاني نما تشاتي كاي اكما وادا ولي قال لنا من دولتان هنا في رمضان نما تشاتي قفا غوتني نافير جتان زارا سنيورو مرات تشاتي غوتن أسر نما لما تقول كيسو ميسنه هندن دينيو اينيو دا دبرتي تك مساعدة من اللي ينفرها أقول رب يا دربتي بكو كبون سجنتها كانوا ردوا تري جلني تركين كمني تناسس دربنامي انت لو رجوار إني أما دولي كون إني
garuu gaafuma yeroo dhibba deddeebisanii dawwaltanuu akka gabaree taatanii beektaniimi. Ayluu na deebisee jira dawwalaa jennaan waliin koriinaa taragaagaa carraa keessan eeggadha. Ayluu. Salaam alaikum. Oh my god, Abdisha. Asku fi rifeensa dheeraa san fidi jirta? Facebook kana. Bezlaa wal bira jirra qabsaan sirra bilbile. Situ dawwale moo isatu dawwale? Annan dawwale kaasirratti. Qoy mee namoo bilookii godha taragaaggaa naasofta. Gaafii sirraa qaba asifaati nama waa gaafatanii. Karaa nagaa kutimee qotiyyoo. Kamilne. Ijoollee warra jarana warrabsitu san Abdul Mali Jimma aggaaroo ka jettu deem aggaarotti. Araba Allah hin bilbilina bakka hin bilbilina nu jeeqxani aboo hina soofna namatu jira mana keessa. Kana sammaan ma futa sa isa jiri yola disa. Mataanu nyaatani waliin korina taragaaggaa Abdisha. Maal gaafii narraa qabdaa sil? Yaa gaafii sirraa qaba sagantaa kana hordofaa turte? Wallahi hordofne amma seenne kunu. Okay, gaafiin keenya qophii bashannanaati. Qophii bashannanaati. Jaalalli si qabee beekaa ati faatii yeroo ammaa kanatti nama jaalalli qabuudha. Nama reef jaalalli si qabee beekaa? Eenyuudha namni amma dawwale kun mucaa ismaartiin bareedaan fuula kana osoo qabdu dhibba dawwaltaame amiyye rabbi jedhe ati faatii namni akkana sanuu ati namni mucaa tokko laali mucaa arrabsuuf hin tolle fikkaatu wayititu si abaayye dawwale ati faatii muudii kanaa muka akkamitti uffachuu ana abdi si imiti abdi shajalali kana seenuuf si bilbila si imiti koy jaalalli si qabee beekaa na qabee beekee akkam si godhe gaafa jalqabu si qabe gaafa na qabe sammo himuu qaba jaalalli na qabe baru fi garuu akkuma fi mare okay nama jaalatte san argatte argadde namoota hunda keessa hayyee dubartii akkamii jaalatte jechuuf nama jaalatte san waliin jirta taasa si aarti kalarii si gaafachuuf furduu muqallo jechuuf yoo si dhaggeeffataa jiraatti. Anini dubartii an akka dubartiitti an jaaladhu. Qal'oo miti furdoo miti tan xiqqoo mul'i tana qal'atu tan xiqqoo si dabbaan tun rifeensa qabdu. Bakka rifeensa zaaro man jettu ree rifeensa taate taate irraa himaa jirtu san. Tan rifeensa qabdu akkasitti ni jaaladha shamara akkasitti ammas amala bareeda qabda waan an balleessallee ta beekama callistu waa gartallee umman callistu. Namni mi'a misuma mucaa rifeensa shurrubbaa kana argateet waan ati waan mafeete yoo balleessite namni waan sitti dubbatu hin jiru dhiisi isheen sitti dubbattu. Okay. Shamarran Oromoo baay'een si jaallatti amma namni baay'een gaafii jaalalaa abdii haadha manaa qabdamoo jaalallee qabdamoo maali nime? Animo. Hello. Abit. Maal jedhaarti? Haadha manaa qabdamoo jaalallee qabda? Animo. Yaa homa kan keessi gaafataa jira waa'ee keenyaalee. Ma qophii kun bashannanaa jette malee wanti kun ta'e intarvii miti maana gaafattare waan akkana bashannanaa naan jette. Qophii bashannanaati garuu waa'ee jaalalaa keessaa waa'ee jaalalaa keessaa waa'ee jaalalaa ta'u amma akka dhuunfattas baatee maana gaafattame waan akkasii. Okay Abdishaa xumurarra waan nu dhaamtu qabda. Waan isinii dhaamu anamma shamarran teenya guutumatti shamara Oromiyaa guutuu isin jaalannaa isin nu jaaladhaa. Waan hin taane irraan kaayinaa nu kabajaa isin kabajnaa mara keessanuu jechuudha waan shamara Oromoo taate guutumatti agartee isin jaalannaa isin kabajnaa isin waliin jirra bakka isin rakkatatti isin waliin jirra maqaa keessan isin hin balleessinu isinillee maqaa keessan hin balleessinaa waan soban waan dhugaa irraa fagaate gabbaas ta'in amma waan hin dhaamu barbaade shamarran Oromooti shamarran biyya Arabaa jiran keessaa nama jaalattan tokko yoo dhabdan maqaa isaa hin balleessinaa. Namni tokko amma nama jaalatee dhabe maqaa balleessa mallaqa kanarraa nyaatee faayanii maqaa balleessu jira waan akkasii irraa of qusadha
isin harka nama jirtanii akka nama jitatanii badhee baatanii deeminaa adabannaa jennaan jechuun shamara Oromoo guutumatti kutaa tokko qabe jechuudha. Nin kabaja. Okay. Bakka dhaamsi xumuraa kana jettaa? Dhaamsi xumuraa kanumaa xiqqoo osoo haasa illee garuu mirga qabaanan bilbilullee hedduu jira waan taateef nama tokko jaasoo. Yaa mucaa tokko asirraa hafeeruu barbaada baay'ee deddeebi'ee dawwale. Kanaaf isin xumurarra isin deebisa. Innis mucaa tokko lama ta'uu qabdaa yaada qabdutti fi boo. Kana isin sodaata. As yaada qabu as. Jaasa irraa kaati. Okay, kabiraa fidame. Mucaa maasawee bahee kanan beektanii sagalee isaatiinu eenyuun hafeeruu barbaada. Mucaa kana mucaa shamarran baay'een jaallatte gaafii jaalalaa isumarraa mi'arra waa baay'ee isa gaafannaa huccuu isaa huccuu haalaan uffata. Amaan maqaa kan kee wanti waameef dhiirota keessaa huccuu seeraan uffachuu beektaa gaafii kana dhiirotaaf himtaa waa'ee huccuu keetii dinqisiifattu uffata keetiiti Farhaan Sulee weellisaa Farhaan Sulee akkam jirtan baga nagaan dhufte gara anis naga kooti namoonni dawwaltan taragaaggaa hin dawwalinaa amma namatti haasa'uu jira. Namni picture asli kaawwatte kun blocks godha. Namni picture asli qabdu blocks godha. Tokko dawwalte jirta deebiteen dawwalin. Hayyee Amiyye sagantaa kana nu hordofaa turte. Yoo dhifama illee ammoo online seeruu jira. Yaa'u daqiiqaa 5 kan akka dhageeffadhe. Hanna sagantaan keenya sagantaa bashannanaati natti fakkaata. Yaa sagantaa gaafanaati. Abi bilbilina gaya ummat maalini kunniin? Oh my god. Ayyan gaafiif deebiidha Amiyye. Maal dhageeffachuu turte mee gaafii kiyya ani gaafii jalqaba gaafii si gaafadhu huccuu kan kee waa'ee huccuu kan kee si gaafadha huccuu seeraan uffatta dhiirota Oromoo keessaa huccuu ati Farhaan Sulee seeraan huccuu uffattanii namoonni araba Allah isaan haasofna nama abdii rabbi jettu abi tara nutti dawwalini maali kun من أنا واي هو كان كتير سنة أو غافيك يدي سان سنجدون سيجافة دا قشاشة ويم أوبس ميلا نما توك بلوغ غدا كسي هاسوف سيسو نما نجيك تو بودا سيباسا بلوغي كيسا hello هيا أمي غافي واي هو سانين وهي مي هو كم تكسي فتشو دندي سديرو ترومو كيسا هو كان كنمني هدون باي دين كسي فتا شمالا هدون ليرا دبتين نمون دولتن أكسين حفر ربيكا نمن الدول هندا فرد يسكا وفي تدولها هاسوسيسو جرا إلى ماتت هايين واي وچو سنيمه تكون زارا هانا فتاتي ولد شيء نموت يدين هيدو فتاه جدي شو غاري يعني نام نيرو كسنا انجلا اني ما كسنا فكاتو نو اني دوغا ربنا دين كسيفتو وچو كايتي اوكي ركون قبو سيمان تخيرو أنا كفاهم تنا مبايع ده أما هنا رجع صوفي يرو بايع جافا فوتو كان كي post go to moody كان كي ما وانتو تكسي سنين دبت أنا أقسم تكوتي شو برهادة كذي شو ليه تاي شو سوسون ده هنا كمان كود يعني فتاة في شيء رو فتاة أربو شو ما يعني online رو هردو في فتاة online رجع وانا على وقتون جارد شو سلا وصلنا جدي أنا أجي لو ما أجي شو دابا ما نبكي كم كنا شو هردو في ولا كمان زرارين كذا وما كسي شو اوكي galatoomii gaafii keenya sagantaa bashannanaati gaafii mana jaalalaa keessaa namoota gaafachuu turre jaalalis qabee beekaa jaalalli nagabee beekee okay namas gaafa jalqabaaf jaalalli si qabee akkam si godhe gaafa jalqaba gaafa jalqabaa jaalalli nagabee
halkanii miti biyyaans baay'ee tokko guutuu hin nyaanne hin dhuyne hin rafne maal jechuutu danda'a. Akkam nyaata illee nama dhooggaa. Sun na obaasu bakka ammaasitti himuu hin danda'u iyyuu. Okay. Tarii immoo namni sun naa hin eege garuu sun jaalali kiyyaa kanama sanii wal faraate sa'a nama san jaalutti namni sun kan beene ta'an sun na jaalutti immoo jaalali nama beene saba yana irraa akkasitti wal jala tarree jechuudha. Kanaafuu nama jaallattu san hin arganne jechuun. Kana fakkaata. Nama jaallattu san hin arganne. Jechuun sa'a sanitti yeroo ani jaalatu sanitti inni laakin beeku. Okay. Amma booda nama jaallattuuf meeshaa mara akkamii jaallatta? Sun immoo akka kan jaalatu na barbaadatti immoo akka keessaa gahee ta'uu hin bahee akkasittidha. Namni jechuudha gurraacha tokko wallaalu nama jechuun amma shamara bareedaa akkasii. Nama Hussein Awwal jettu Hussein Awwal gowwaa geejja nurraan nama lamatu haasa'u jira haasawaa jiru dhiiraa namni haffeeramee jiru taragaagee daddabe maali inni inda waliin asin jechuutti jira bar asirra maqaa keessa waamamu booda namoota na dawwaltan inna takkasiisan jaallattaa jechuudha amaan takkasiisan fedhaa jechuudha gabaabduu furdoo baatti amataan qaba tunta simmalte miti siif immoo nama Mona Lisa wayso qabne nama si fakkaatu istaayilii kana qabu dhugaadhuma dubbachuuf anqoosutti hin jiru uffannaa kan kee baay'ee dinqisiifattu uffannaa kan keetiiti kalariis ni qabda baay'ee dinqisiifadha furdoo gabaabduu rifeensa hin qabne isheen sun siif immaltu dheertuu rifeensa qabdu ta'arte hin kaawwanne ta rifeensa uumamaa fayyadamtu sitti qabu. Garuu nalii jechuun nanis akkasuma dhihee jechuudha. Yaani anis namni ilaalee si namni yoo ilaalee rakkoo namni ilaalee jechuun. Kanaafuu nama lamaan jiga bareeduu hin qabnu ani istaayilii qabaan bareedaadha isheen fokkatu ta'uu qabdi jette. Ani waan martuu waan ta'eef asii bareechisu kasii fakkaatu hundaa rabbi duwwaa beeka isheen godhattu jechuudha. Sigalee kanaaf ani bareedaa yoo laalladhe ishii yoo inni laallata ta'e ani bareedaa jedhee bareedu yoo laalladhe ishii fokkattu sadii inni laallata ስለዚህ laazima immoo fokkattu laallachuu qabaa jechuudha. Yaa hin yaaddee fi ishee saniif jechuudha. Tamati ta'amma afaanii nu himtu osoo hin taane taati garaa keessa wutu rabbi sitti haa qabu sagantaa keenya sa'aatii dheertuu waan ta'eef dadhabee jira asirratti goolabuu deemna waan asirra affeeramteef galatoome aamiyyee. Saaraati yaatilee nu akka nu affeeru nu ibsuuti. Waan immoo shamarran Oromoo beekaadhaan gabaan hin ta'u. Dhaamiif. Shamarran Oromoo koronaa kanaan sababee fakkatanii ijaazaa bahuu hin dinyaa biloo godinaa an akka mataa biyyaatti yeroo yaa'u jaartillee hin qabu feenjillee hin qabu yeroo ammaa jechuudha. Warra jaartii qabu maal kanneen hedduun bahuu jira beekaa. Kanaafuu rabbii addunyaa biloo godinaa. Beekaa biyya kanatti beekamu jechuudha. Maati biyya shamarran cadhiftee deddeemaa ooltu jirtaan? Kanaafuu keessoo shamarran kaayoo ijaazaa bahaa. Shimallis maalii